badena ragaya fira rako gudajira rako gudajira rako gudajira Nyaata nu fanniga. Nyaata maaliif Ciisee lallabaa ol namni dhaga'u hin jiru. Nyaata maaliif barbaadda? Nyaata maaliif barbaadda? Ay mana kanatti nyaachuun mirgan qabuun isaa walleenu. Nyaata jidee ilaaloo dhufa ilaaloo adda keessa loonni haanii beektaa. Mana kana keessa mana gaafattu. Nyaata huccuma hin hawaasi gabbeetiin alaa nyaadha. Alaata maaliin godhame? Huccus ta'e barbaadda dhuma dabaraa keessa. Sarka keenya agarraani. Ta'e barbaadda. Anuma badaan. Galaan tamaadha. Maali dubbee kana namaata deebisuun? Ta'e barbaadda dhuma ni keessa mana keessa ni beektaa. Haa? Mana keessa beektuu mana barbaadda dhufa. Meedii siiti kana si jana loo kana naaf jaasee qaal jee. Jana Maali jana hawaasa kan jana namaata deebisuun? kun jana beektaati. Mirgaan qaba abbaa fedhe baasee tira abbaa fedhe buusa. Abbaan fedhe irra kaayee abbaa fedhe irraa buusa. Eenyu gocha kana sin galchu. Maalirra keessa irraa buusta? Biddeena moo maali? Naaf beeka. Gizee hunda kan hojjetaa guddoon taa'uttee sarma haasa'u turte. Maali qoy? Abbaa fedhe irraa kaayee abbaa fedhe irraa buusa. Antana keessan jiru qaamee gaafamaa dubbiin tun adda baatu laata. Ansi beeka. Anaan nama si godhu waan. Akka shomora guddaara jala galu fuudhee nama godhee firra baasee nama taphata akkasiin na jajja. Ajaa'iba qaba wallaahi. Ana dhabamaan isa bira na arga. Miira ittiin galuufi. Hello. Hello isuma assalaamu alaikum. Akkami nagaa? Fayyaadha. Nagaa alhamdulillah badde. Borsira dawwaleen qaaftuwa. Maal jirta? Ebar ma boocin kuma tiga sayin da jira in basira dawwale ha isuma. Kun qallichi giraan na kai. Afura kute bar amma fanu saatu wallahi. Dugaan ma duraanu sa bar yan ma fira baaseti. Me ati man ko te abonutti bar. Bar amma kana fanu saati wallahi bar. Ya Allah. Ya isuma yeme khamin ma qatu man tala dafi. Ammu mai? Ayye isuma. Ah.